dinagdee biyyattii irra ga'u yeroo gabaabatti kan biyyattii qufaatii dinagdee hamaadhaaf saaxiluudha jaame. Akka ogeessotni dinagdee jaanitti mootummaan haala kanaan ji'oota muraasa itti fufnan kaznaan isaa duwwaatti kan haftu yoo ta'u waraanni mootummaa bobba'us hanqina baajataatiin rakkoo akka mudattu tilmaaman. Mootummaan kana hubatee hatattamaan Jawaar Maammadii fi hooggantoota siyaasaa gadi lakkisee biyyattii tasgabbeessuun gara mootummaa ce'umsaatti of jijjiiruu baannaan gaagaamni biyyattii irra ga'u kan akka salphaatti hin tilmaamamne ta'uu dubbatu. Humna waraanaatiin lagannaa gabaa gaggeeffamaa ture dura dhaabbatanis fedhiin ummataa humnaan jijjiiruun waan hin danda'amneef uummanni yeroo kamuu tarkaanfii fudhachuuf qophii akka ta'es odeeffannoon Oromiyaa guutuu irraa argachaa jirru ni addeessa. Xumura irratti ibsa qeerroo Oromiyaa irraa dhaqqabe qabna. Xumuramuu labsii lagannaa gabaa guyyaa 5 fi tarkaanfilee itti aanan irratti ibsa qeerroo Oromiyaa labsiin gabaa lagannaa fi daandii cufiinsaa guyyoota 5 gaggeeffamaa ture har'a injifannoon xumurame. Labsii kanaan mootummaan gaafilee dhiyaataniif deebisuu baatullee tarkaanfii kanaan miidhaa guddaan akka irra ga'e mul'ataa jira. Uummanni keenya Oromoon waraana bal'aas irratti labsame dandamattee yaamicha qeerroo irraasiif godhame awwaattee doorsisaa fi ukkaamsaa mootummaa nafxanyaa irraa hantee godinaalee hundattuu yeroo tokkotti lagannaa gabaa guyyaa 5 gaggeessuun kutannoo kee diinaaf mul'iste jirta. Mootummaan kun ammas gaafii balbaltuu gaafatame hin deebisne. Hidhamtoota siyaasaa keenya hiikuu mannaa inumaatu lafa jalatti hidhuun haala fayyaa isaaniif yaaddeessaa uumaa jira. Tuffiin Oromoof qabu guyyarraa guyyatti dabalaa deeme. Kanaafuu labsiin marsaa kanaa har'a xumurame uummanni keenya wareegama guyyoota 5 dabre baase irra yeroo gabaabduuf akka hafuura fudhatu eegate hin booda tarkaanfii irra jajjabaadhaan mootummaa kana mugolee dhahuu itti fufna. Oromoo jiraatti ajjeesaa Oromiyaa bulchuun akka hin danda'amne sirritti mirkaneessuu fi barbaachisaadha. Haacaaluu ajjeesanii Jawaar, Baqqalaa, Abdii fi qaroo sabaa sabboontoota Oromoo kumaatamaan hidhatti roorrisaa jiran. Magaalaa fi baadiyyaa keenya zoonii waraanaa fakkeessan nu shoorarkeessuuf qorqalbii sabaa cabsuuf ijibbaata hunda godhan. Kana hunda godhanillee sabni keenya sodaatee hin jilbiiffanne hin jilbiiffatus. Sabni keenya tuffii fi haleellaa mootummaa diinaatiin irratti raawwatamaa jiru ofirraa dhaabsisuuf ammas tarkaanfii irra jajjabaatti seenuuf qophaa'uu qaba. Labsii marsaa kanaa xumurrus ammas tarkaanfiilee jajjaboon biroo itti fufu. Mootummaan kun Oromiyaa keessatti guyyaas ta'e halkan nagaa harkatee uummata keenya dhiitee bituu akka hin dandeenyetti itti deemna. Hogganoota keenya hidhee dararaa jiru hiikuu diduun uummata keenyaaf tuffii agarsiisuu isaatiin laaleessinee ni adabna. Qabsoo kana boodaatiin hanga hundee mootummaa diinaa Oromiyaa keessaa buqqisnee darbuutti daqiiqaa takkaafillee kan addaan hin dhaabne ta'uu irra deebinee yaadachiifna. Dhugaa qabna, tokkummaan qabsoofna. Tarsiimoon masa qabna ni mo'an. Qeerroo Oromiyaa adoolessa 8 bara 2012. Talagaa daawwattoota